ኢትዮጵያ ና የምር በጣም ነው የሚያሳዝነው። በዚህ እድሜዋ እንደዚህ መሆኗ አሚር ማሮሞ ጉርባን ኩኒ ጉያራን ተና መጋላ መገሰት ማራቴ ጅራ ወማራቱ ቶከሲሌን ቀሙ ጉዩ ማራን ተና ማራቴ አፋን ኦሮሞ ትንጂፎ ሲን ኦሮሞ ዳሚ ኦሮሞ ሸዋቶ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جلتمتوتا هردفتوتا بيام ميديا أكم جرت فيادا نجادا بك جرت نتي نجان ربي تيفي رحمن ربي سن الحجرات ويتشا أنا بوليسك يسن صايب شنزيف نجاكوتي الحمد لله إجا أرس فيديو جايبا سنيف كبديت يا دينجرا إجا فيديو كن جركينيا فيديو ajaa'iba ummanni keenya biyya isaatii ba'ee biyya ormaa keessatti waan inni ta'aa jiru waan isa mudataa jiru waan ta'ee ilaallata. Kun kan abbaan manaatiif jecha abbaan manaa warra fuunaan kan maraattee kana malees kan warris abbaa manaa maraachite kanan isiniif qabadhee dhiyaadha. Kana malee kun hundinuu jiruu fi jireenya addunyaatu akkas nama godha. Jiruu fi jireenya addunyaa keenya ga rabbi nu fatolchu jecha egaa viidiyoo kana walumaan ilaallaa otuu gara viidiyootti hin darbin mucaan kun eessa akka taate eenyu akka taate hin haasoftu hin beektu maraattee jirti. Footoo abbaa manaasii qofa qabattee kan isiin haasaallee dadhabdee jirtu jechuudha. Warri haasofsiisan ijoolleen achitti argamanii haasofsiisaadhaanu warra afaan amaaraa haasa'anu maal akka ta'e ibsachuu hin dandeessu. Eessa akka taate hin beeknu jedhaa turani. Sheer godhaatii waliin nu ga'a eenyu akka ta'e habaramu eessa akka taate jedhaa turani. Egaa walumaa gala jara keenya gara viidiyoo waliin deebinee ilaalla. ስምሽ ማን ነው? ስምሽን ማታውቂ የምትሰሪበትን ቦታ አታውቂም። ባልሽን ብቻ ነው በቃ የምታውቂው። ትክክለኛ ታውቂያታለሽ? የኖር ድውየት ነው ባሏ ዝየት ማለት ነው። ወላሂ ባሏ ትናንትና ነው ያገባው። እኛ ቤት እኮ ነው የት ነው ረቢን ቤከኔ ኦሶ ማንኛውም ሰርቼ ለወጣለሁ ብላ ከሀገሯ ወጣ መጨረሻ ላይ ቀጀልፈመ ረቢቲን ሴረ ረቢቲን ሐመድ እንደአሜ ጅራተሜ አባን መና ኦፊ ፉቹኒሲ ነመመራቹ ኤጋ ኩኒጋ على حي حالين ربي ولالودا جركينيا ربي ولالودا كوني حتى اوغا رب متو فيدي ولكن باقي كان نما قدسيسو جرو في جريني او في جيجيرچوف جچ بامي ركنا كيسا ركنا بقتني باني ركني اني بقتمي بامي چاليتي غافا نما مودتو نما قدسيسا چاليتي غافا نما مودتو نما قدسيسا ايغا كان مالس مغالا ريال كيساتي kan warri isa maraachite kan warri isa maraachite namicha warri isa maraachite jedhutu jira. Viidiyoon tokko mee viidiyoo chilaallee waliin walitti deebina. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mee warroonni addunyaa kanarratti gurbaan kun rakkina baqatee ummanni keenya rakkina baqatee biyya ambaatti yaa'e. Walaakin yeroo hubatnee laallu yeroo hubatamee ilaalamu rakkinnis rakkatee wajjin naqee laata nama jechiisa. Rakkina baqatee immoo rakkata. Rakkinnis rakkatee wajjin naqee laata jedha Ustaaz Raayyaan Abbaa Maccaa nashiida isaa keessatti akkas jedhee ture. Waa'ee buqqaa kanarratti waa'ee warra biyya jiraarraa yaa'anii biyya ambaatti deeman kanaaf waan baay'ee irratti haasa'ee ture. Akkuma kanaga jara keenya wallahi yoo yaadanii yoo hubatanii waan ilmaan keenya biyya arabaatti biyya ormaatti ta'u gaafa laalan rakkina asii otuu rakkatee jiraate waan nama jechiisu waan kana olii kan lubbuun ba'u meeqatu jira, kan fuuqira dabbatamu meeqatu jira. Kanaaf jara keenya egaa kan intala ammaa qajeelfama rabbiitu badee qajeelfama rabbii abbaa manaatu hojjetee warra jiraachisa malee warri hojjettee abbaa manaan jiraachisu dura dubbiin achi badee egaa karaa rabbii irraa gaafa daban akka rabbi jedhee gaafa dhiisan
akka ofii jedhan gaafa jiraachuu barbaadan rabbi waa hedduudhaan nama qaba. Jara keenya qabaa rabbiillee rabbi nu haa oolchu. Rabbiin nama qabaa saahiin isa qabe rabbi nuun taa'isini. Egaa viidiyoon keenya har'aaf qabannee dhiyaanne ekanuma jara keenya viidiyoo keenya kanaaf subscribe gochuu fi like share comment illee gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Asumaan namni channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii viidiyoo keenyaa nuuf ta'a. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.